Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jiru immoo baankii jijjiireen qabadee dhufa. Guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii qacareen baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheetana guyyaa hundayyuu jechaadha. Biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa immoo isin dhaanii tokkicha isaan dubbadha. Wanti amma qabdasanii baay'ifattanii birrii keessan amma meeqa akkasiin ta'u baruu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankii qacareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'a baankii Oromiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee isin hammuma qabdasanii baay'istuu jechuudha. Hammuma qabdasanii baay'ifattuu jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef fakkeenyaaf Duubaayii kana yoo jiraattanii karaa baankii Oromiyaatiin ergattan jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef baay'isuu jettanii isaan tokkicha dubbadhu kana 2,000 3,000 yoo qabaattan diraamni meeqa akka ta'u wannan dubbadha waan ta'eef isaan baay'ifattu jechuudha. 2,000 jettanii isaan dubbadhe kanaan baay'ifattanii argattu jechuudha. 2,000 gaafa jedhu birrii hamma qabdasan irratti hundaa'e 3,000 2,000 yoo qabaattanii jechaadha. Hamma qabdasanii baay'ifattu jechaadha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef jechaadha. Akkasuma karaa Itoophiyaa.com illee jechaadha. Karaa Itoophiyaa.com keessattuu jechuudha. Daldalaa isin erge saniin hin dabale moo hin qannase moo akkamitti tola jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabaleen jedha yoo qannasen jedha waan ta'eef jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaan, Doolaarii, Duubaay, Dirhaama, Kanaadaa, Doolaara, Awustiraaliyaa, Doolaara, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Baareen, Dinaara, Chaayinaa, Yewaanii, Joordaan, Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Isuus Baankii, Koronaa, Turkii Liiree, Ijipshaan, Paawundii, Yemen, Rihaala fi kan kana fakkaatan qabadee dhufee jira. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii akkasuma immoo karaa baankii akkuma jiru baankii Oromiyaatiin biyyoota akka Ameerikaan, Doolaara, Duubaay, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha. Akkuma jedhe karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Itoophiyaa.com guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Salphumatti Itoophiyaa.com guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Itoophiyaa.com guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan kaleerra dabalanii jiru. Salphuma sorbee kana gachee jechuudha. Itoophiyaa.com baay'ee dabalaa jira jechuudha. Baankiin illee akkasuma jechuudha. Baankiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Itoophiyaa.com illee akkasuma guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleetti wal bira qabne yommuu ilaallu baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 79 fi saantiima 25 jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 50 fi saantiima 54 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 27 fi saantiima 66 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 17 fi saantiima 04 kan itti aanu Hoomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 65 fi saantiima 65 Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiima 79 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 42 fi saantiima 74
Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 77. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 41 fi saantiba 78. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 84 fi saantiba 97. Baareen diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 31. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 22. Joordaan diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 73. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 83. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 25. Yuuroon tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 14. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma jedhee birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 77. Iswiis baankiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 49. Koronaan tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 96. Turkii liireen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 24. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 79. Yemen riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 45. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhee guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo akkuma jedhee birriin biyya sanii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Salphumatti paawundoota keessaa paawundiin Beerut jechaadha. Baay'ee xiqqoodha. Birriin biyya Beerutii maqaan isaa paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanitti akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa jechuudha. Birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 75 jechuudha. Birriin Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 75 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee guyyaa har'aa 0 saantiba 63 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen illee akkanatti waan baay'ee xiqqoo taateef sinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dolaarota sadii maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Ani warroonni maqaa baay'eedha. Ani doolaarii sadii biyyoota sadii maqaa dhiyee malee kanneen ani maqaa baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'eetu jiru jiranii doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti siin jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii dolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Doolaariidhaan herreegattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 25 jechuudha. Kanaan herreegattu yookaan saabbatu jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan herreegatan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha.
Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 50 fi saantiba 54 jechuudha. Karaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Jordan jirtanii dinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan limneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin akkuma jedhe waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.